السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti sinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa sin haa taasisu. Afata karaa geeraa deemu geeraa hin beektu ijoolleen Jimmaa namoonni Jimmaa jechuudha. Akkas kun akkuma argitan firaashii boondii sadii qabdi, tiraasii 12 algaa libsii illee kunoo qabdi. hunduma isaa kan isinitti agarsiisu ta'a. Kun akkuma argitan rakabootii abbaa gadaa kanallee qabdi. Maashaallah namoota baay'eetu rakabootii abbaa gadaa kana jaallattu. Aksesariin isaa wanti biraa wanta akka kaanii kunoo as kiisii kana keessa jira jechuudha. Wantoonni biraa peestaaliidhaan keessa jira duddubbee kana. Siinii 12 darsanii tokko jechuudha. Servisiin isaas peestaalii isaatiin akkuma shalamee jira. Kunoo siin irra keessaa servisii dhalaa isinitti mul'atti miti. Akkasii siinii darzanii tokko wajjin yaa sufraan kan isiitii miti an viidiyoodhuma jedheen irraa hafee sufraan irra kabooti. Yoo barbaaddes itti fudhachuu dandeessa jechuudha obboleettii kiyyaa. Sufraan isaa yoo sitti bareedee maachiidha. Diimaas qabaa adiis qaba jechuudha sufrachi akkuma irra kabootii. Gurraacha dhabe malee. Akkasii firaashii boondii 4, firaashii boondii 3 tajaajila obboleettii kiyyaa. Tiraasii 12 tiraasii isaatii wajjiniin maashaallah boondii baay'ee tokko cimaa bareedaa kan ta'e jechuudha. Namoonni boondii ajajattan dhugaa maashaallah anillee yeroon hojjedhe isinii kennu gammachuudhaani. Isinillee inshaallah yeroo galtanii itti fayyadamtan gammachuu hara galfiidhaan kan isin itti fayyadamtan jechuudha. Akkuma afame kanatti taa'a as naqabichi naqabiina sirreessi jedhee akka firaashii ispoonjii asiif achi baxabaxamee nama hin cinqu yeroo namni irra taa'u. Bakka walumaa galatti arabiyaa majlisii wanti adda isa godhu hirkoon isaa sun qofti firaashii ta'uu danda'u. Arabiyaa majlisii irrayyuu qulqullina qaba. Maaliif jennaan yoo arabiyaa majlisiin carqiin amma itti bahee hin miiccamu gatii ta'ennaan boondiidhuma duwwaatti carqiin kanarra keessa sun itti uffisama. Isa kana garuu carqiin amma isaatii barbaadan itti baastanii gatii miiccattanuu fi akkamiin isinii godhee hin beektu garra hedduun keessan namoota haaraa taatan ittiin isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf kun boondiidha. Boondii jechuun akkuma argitan haala kana qullaasaa faabrikaarraa ba'a. Argitanii firaashiin 2 yoo kunnooti afeen jira. Firaashii 3 tajaajila obboleettii kiyyaa tokko immoo kunnooti ittiin galchine ammallee jikeen kabariisa kana irra uffisa jechuudha. Haala kamiin tokko uffataa wayii jira kan biraa qoyyaa isinitti agarsiisa. Kun akkuma argitan haala kanaan kabarii itti isinii uffisaa jechuudha. Kun boondii kun hunduma keessaniif jechuudha. Tokkotti uffisee tokkoon niisuu namoonni amaanaa egaa kabarii isa jaloo sitti na uffisettanii dursaa jechuudha. Anuma jechuudha kan haala kanaan waan kana yaada koorraa kan ka'e kanan hojjechuu jammare malee namni natti mee namni akkanaaf akkasitti na hodhi jedhee miti. Yaada koorraa kan ka'e jechuudha. Isinii yaaduudhaan kan ka'e kanan haala kanaan itti isinii hodhu malee isin waa'ee firaashii kanaa hubattanii akkasitti naa hodhee namni natti matee miti. Namoota tokkotu gaa amaanaa rabbii dhiigaanaafis kabariisa keessaa itti naa hodhi jettu jechuudha. Gabaan anaa tokkuma hundi keessan waan hordoftoota koo tokkuma wantiin tokko uffisee tokko dhiisuu hin jiru jechuudha. Adda isin hin baasu maaliif ana hojii kooti harki koo tokkuma isiniin jedhaa. Namoota tokkotu axabbaqxanii bakka amaanaa guddistu kanaafan kana jechuu danda'e. Kun firaashii 6 afeen jira. 6 firaashii tiraasii 6 carqiisa jechuudha. 7 8 9 10 11 12 kun achi ka'ee carqii firaashii kun 3 jechuudha. Carqiin firaashii carqii firaashii 3 kun as biratti algaa libsii meetir kaamsaa
qabdi. Kana alga libsii meetir 50 kan ta'e jechuudha. Kun waraajiin isaallee sanumaan kan hodhame. Namoonni alga libsii kana barbaadan yoo jiraate akkuma isinitti hime yeroo baay'ee yeroon alga libsii hojjedhu dabiliidhaan hojjedha. Amma fakkeenyaaf namni yoo bifa tokko ajajate bifa lamaan hojjedha jechuudha. Maaliif akka yeroo namni barbaade jaahiziin jiraatutti jechuudha. Kun carqii beebii tiraasii 2 kan tiraasii sakaanii 2 haala kanaan walitti hojjetama. Ispoonjii isa yabbuudhaan gaajaa jechuudha. Kuniinsa kan firaashii kan algaallee jechuudha. Wallahi namoonni tokko tokko maal godhu kunola gabariisii kana sitti haphittii kana ispoonjii fi carqii jidduutti hodhame laama kun keessa isaa ispoonjii jira. Tiraasii kanatti kana hodhu jechuudha. Kanattis garuu kunoo maanchanii suma andeenyaanitti isinii hodhee kan algaa ta'ee waan hin taaneen isiniin hojjedhu jechuudha. Walumaa galatti alga libsiin kuni meetir 50 hodhamee bahee beebii tiraasii 2 wajjiniin akkuma argitan haala ajaa'iba ta'eetiin hodhamee 5,000 jechuudha alga libsiin kun. Ajajni kun xiqqoo tureera yaa'u amma immoo wantoonni hundi dabaleera, carqiinis illee dabaleera. Rakabootiin kun kunoo haala kanaan 4,500 rakabootii abbaa gadaallee sadarkaa qaba. Siinii wajjin akkuma kana akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Akkasii hordoftoota koo namoonni meeshaalee garaagaraa ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Namoonni asbeezaa maatiidhaallee raamadaanatti ajajachuu barbaadanii shorbaa, shiroo barbarree, zayitii, tamrii kaasee waan barbaadan jechuudha. Waan asbeezaa maatii kootiif ta'a kan jettanu akkasuma maatii malees illee namoota harka qalleeyyiidha yoo asbeezaa bituu barbaadanii isinii binneetti isinii kennaa. Gammachuu jara viidiyoo goonillee kan isinitti agarsiisnu ta'a. Duqeetii jira miti, zayitii, tamrii kana, minaan kana. Namoota wallahi namoota agabuu sooman fa'itu jiru biyya keenya baay'ee tokko nigaa namoonni sadaqaa kennachuu barbaadan daareektii jechuudha. Maatii keessaniillee ta'uu irra guddaa nigaa sadaqaa maatii ofiitiif jedhama mitiire. Akkas inshaallah na dubbisaanis niin jedha. Lakkoofsi koo Duwwaa 941 52 74 63 waatsaappii fi telegiraamiin na argachuu dandeessu. Irra caala garuu osoo waatsaappii na dubbistanii filatamaadhaan isiniin jedha. Hordoftoota koo yaa'u minxaafiin kun kan obboleettii keenyaa miti akkasumaan irra afee viidiyoodha jedhee jechuudha. Garuu maashaallah baay'ee tokko maachii godhee bareeda mitiire. Annaa yoo viidiyoo kana jaallattan laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Tiraasiin na kunoo gala firaashiinis boondidii, tiraasii boondidii inni jedhu laa kunoo la argitanii shuftuu la afamu maashaallah qattadhii kan bareedu kanas jedhee achi hin jenne kan yoomiyyuu tiraasii waxxaree qabee taa'u keessoon isaa ispoonjiif boondidiidha. Yeroo baay'ee keessoo isaallee banee agarsiiseera viidiyoo koo keessa jira jechuudha. Achi ka'ee ispoonjiidhaan maramee achi ka'ee abujadiin kun irratti hodhama jechuudha. Haala kanaan gurguddina isaallee ilaalaa yaa maashaallah. Carqiitti galuu didee maal jedhees wanti sin rakkisu hin jiru. Maaliif aan carqii ofii kootiinan hodha gatii ta'ennaan akka tiraasii kanatti galuu danda'u godheen isinii hodha. Dhugaadha tiraasiin gurguddaadha. Garuu tiraasii bakka biraatti hodhisiistanii yoo fakkeenyaaf tiraasii kana duwwaa sanarraa bittanii wallaa laazim itti isinii hin galu jechuudha. Carqiin isheedhees itti isinii hin galu. Garuu an of biratti gatiin hojjedhu jennaan tiraasiin isaas gurguddaadha. Carqiis akkasuma gurguddeessan itti isinii hodha. Amma tiraasiin hin daraddaree jiru suni tiraasii malallaafaa ispoonjii wayittan galche. Maaliif isa kanatti amma ammaatti galchanii itti baasuun yeroo namatti fudhata, nama cinqa. Tiraasii isa gurguddaa kanatti itti galchanii itti baasuun garuu isin al tokkotti galfannaan fakkeenyaaf gaafa itti baastanii miicitanutti nama rakkisu. An garuu amma viidiyoodhaa itti galcheerraa baasuun na rakkisa gatii ta'ennaan kunoo sana tiraasii ispoonjiittan galchee jechuudha. Malee tuusa kana ta'e baay'ee tokko waxxaree gurguddatee bareeda jechuudha. Tuunsila isa kanatti galchee viidiyoo godheera ta'e itti galchee erguufitti immoo karaa fagoodhaa
geeraa deema. Qutta wantoota garagaraatu jalaa balleessa kanaa hidheetan. Firaashii garuu itti uffiseen ergaaf. Maaliif itti uffisee walitti garagalchee ergaaf jechuudha. Namoonni immoo maramee naaf ergamu jettanii sharaa birrii 300 isinii bitee maree sharaadhaan isinii hidheen isinii erga. Maaliif sharaa sanallee gaafa galtan fayyadamuu dandeessu. Tariitii sharaa sana birrii 300 of biratti bittee nuun ergitu namoonni jettanu isin ooltanuu. Egaa hojii kanarraa wanti argatamu silaa hamma qaba. Yeroo ammoo waciin bakka hundatti bahee tirfiidhuma faayidaadhuma iyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf namoonni uffatee hidhamee qaxxadhee naaf galuuttan sharaa birrii 300 sharaa haaraa jechuudha. Borgaltanii barbarree shiroo waan argattafachuu dandeessu. Akkas inshaallah. Sharaa meetira 3 isinii bitee meetira 3 moo 4 300 ijoollee waan akkasiin garuu alaa kulli haal buleettii kiyyaatis yoo kana viidiyoo kana dhaggeeffatte haala sanaan si erga inshaallah. Laayikii godhaa viidiyoo koo irran deebi'aaran itti fakkaata viidiyoo iyyuu isinitti dheeresseera. Nagaa rabbi keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Maashaallah tabaarakallah. Carqii kana isinitti meera baay'ee tokkoon jaalladhaan carqicha kana jechuudha. Batalee yeroo zarfiin isaa inni bicaan sun dhiifamee irsaasiidhaan yookiin adiidhaan hodhame baay'ee tokko bareeda wal fudhatee jechuudha. Amma sun bicaan ta'uunsaa bicaan bareeda garuu sana keessa bicaan hin jiru. Carqicha keessa adii fi irsaasii jira, gurraachis jira. Yeroo immoo bicaa ta'u gurraachi hin jiru, adii fi irsaasii qofa. Fi biluu bilaakiidha carqichi silaansaa. Akkas inshaallah hanga viidiyoo biraatti wanti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Viidiyoo isinitti dheeresseen jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.